Akka mooltan hordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kuno. Kanneen wal waraansaan qeerraa buqqaan deebisanii dhaabuun ilaalcha guddaan kan itti kennamuu qabu ta'uu pireezidantiin Itiyoophiyaa Saahilawarq Zawudee yaadachiisan. Kanneen qeerraa buqqaan qe'ee ofiitti deebisuun akkuma wal waraansaa ulfaataa ta'uu kan ibsan pireezidanti Saahilawarq lammiiwwan Itiyoophiyaa birmatanii buqqaatota kana deebisanii dhaabuu keessatti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ayyaana sabaaf sablammootaa kabajame irratti haasaa kan dhageessisan pireezidantittiin yaadi biyya diiguu jedhu sammuu nama mara keessaa baduu akka qabu tuqaniiru. Haasaa isaanii kanaanis kanneen wal waraansa kaaba Itiyoophiyaa gaggeeffameen qe'eerraa buqqaan dursi kennamuufi akka qabullee yaadachiisanii jiran. Waliigaltee biyyoolessaa uumuu irratti hojjetamuu qaba ka jedhan pireezidanttiin kun waliigalteen biyyoolessaa biyyoota kabiroo keessatti illee bu'aa argamsiisee arginee jirraa jedhan. Wal waraansi kaaba Itiyoophiyaatti gaggeeffame akeekisaa biyya diiguu waan tureef kan ittisuuf mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii fudhachuusaa ibsaniiru. Ayyaana sana irratti kan argaman ambaasaaddar Diinaa Muftii ayyaana sabaaf sablammootaa kabajuun eenyummaa keenya waan calaqqisuuf akka hojii gaariitti ilaalamuu qabaa jedhan. Ayyaana har'aa kanarratti waraqaan qorannoo mata dureen sabaaf sablammoota Itiyoophiyaa qooda isaan jiraachuu biyyaaf qaban jedhuun qophaa'e dhiyaatee jira jedha Addis Chakkoon Dirree Dhawaarraa. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed boqonnaa injifannoon tumsame jechuun ibsa kennanii jiran. Itiyoophiyaan gootota ijoollee isheen kabajamtee ni jiraatti. Itiyoophiyaa dura dhaabbachuun ni danda'ama ta'a garuu injifachuun har'as hin danda'amu kaleessas hin danda'amne jedhan muummichi ministeerichaa ibsa fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin. Diina biyyattii waraanuuf ka'etti duuluuf adda waraanaa deemuuf beellama nuti qabanne diina boqonnaa cabsu Itiyoophiyaa garuu ol qabeera jedhan. Waamichaan godhe simattanii lubbuu humna qabeenyaa beekumsa yeroof oguma keessaniin deeggarsa kagootan mara galateeffachuun fedhaa jedhaniiru. Akkuma kanaan boqonnaa jalqabaa xumuree yeroo murtaa'eef waajjiratti deebi'uu koo innaan ibsu har'as ta'e gara fuula duraatti diinonni keenya humni isaanii dadhabee daandii jibbaaf dubbii dhiisanii daandii jaalalaaf nagaa hanga isaan filatanitti qabsoon keenyatti fufa jedhan. Gara qabsootti kaseenne dhugaa qabannee waan ta'eef waaqni Itiyoophiyaa akkuma durii nu waliin ture dadhabina keenya nu jabeesse uummata keenya daangaa hanga daangaatti sossooseera lakkoobsaaf dandeettii raayyaa ittisa biyyaa dabalee jira laphee keenya gootummaan akka guutu godhe injifannoo Itiyoophiyaa ijaan nu agarsiisee jira jedhan. Qabsoon hin xumuramne ka jedhan muummichi ministeerichaa naannoleen bilisan baane jiru humni amma qormaata nuti ta'e deebi'ee qormaata Itiyoophiyaa akka hin taanetti furmaata waariinsa qabu kennuu qabnaa jedhan. Kanneen manca'ee deebisanii ijaaru kanneen qe'eerraa godaanan deebisanii dhaabu hojii misoomaaf bulchiinsa gaarii kan kana duraa caalaa saffisaan hojjechuutu nurraa eegama jedhaniiru. Qubsuma Dirree Dhawaa fi Qolojjii keessaa waggoota 4 oliif baqattoonni jiraataa turan ofii isaanii akka danda'an taasisuun hin danda'amne jechuun komee dhiyeessan. Aangawoonni mootummaa baqattoonni Dirree Dhawaa turan deebisanii dhaabamuu isaanii dubbatanis baqattoonni kun garuu deeggarsi ta'e jedhame ga'aa miti jedhu kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Shakkamaan of wareegaa ta'e tokko konyaa Kisimuu kadaangaa Ugaandaa jiru irratti ofiisaaf kanneen biroo 2 roobii har'aa galaafachuusaa aangawoonni Keeniyaa beeksisaniiru. Poolisiin Keeniyaa akka jedhetti shakkamaan sun ka Somaaliyaa keessa maadheffate miseensa garee shororkeessaa Al-Shabaabi. Shakkamaan kun kibxata kaleessaa halkan boombii dhoosuudhaan ganda Kaamloomaa dhiha Keeniyaa keessatti namoota 2 ajjeesee tokko madeessee jira. Ajajaan poolisii konyaa Kisimuu Riichaard Neenyoo haala isaa innaa ibsan. While he was talking to the neighbor, suddenly the ID went off, killing him instantly. And the wife of the owner of the house, the neighbor, and also injured the neighbor and the daughter. The neighbor, while being rushed to hospital, died on the way. The daughter is admitted in hospital, but in stable condition. Hollaatti utuu dubbataa jiru dhuka'aan dho'uudhaan ofiisaaf haadha warraa hollaasaa galaafate. Hollaasaa kabiroof intala isaanii madeesse. Namni hollaasaa ture sun mana yaalaatti utuu geessamuu karaatti du'e. Intalli isaanii immoo mana yaalaa keessatti wal'aanamaa jirti jedhan. Ittaanaa hoogganaan poolisii naannoo James Okoth raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti shakkamaa akka ta'e John Ondiek baatilee hedduuf erga dhabamee booda kibxata kaleessaa naannoo sanatti argame jedhan. Baatii hagayyaa keessa Ondiek qe'eetti deebi'ee ture manarraa fagaadhee jiraachuun jibbee jedhan.
mana ijaarratee naannoo kaatiitootti gale ka jedhan hoogganaan poolisii kun hanga kaleessa galgala balaan sun uumametti eessa akka inni ture hin beekamu ture jedhan haleellaa sanaafillee maal akka sakakaase poolisiin hanga ammaa addan baafatin jira. kurna tokko oliif gareen al-shabaab dargaggoota keeniyaa filachuudhaan humna isaa jabeeffachuuf akkasumas loltoota keeniyaa kanneen mootummaa Somaaliyaa deeggaruuf Somaaliyaa keessatti bobba'anii jiranitti fuulleffataa ture. kan murtiin itti murame ilmi pirezidaantii laayibeeriyaa duraanii ka chaarles teeyilar abbootiin alangaa dhimma isaanii karaa dogoggora ta'een dhiyeessan jedhan chaarles makaartar imaanuweel teeyilar kan maqaa rooyee beelfaast jedhamuun beekaman mana murtii federaalaa yuunaayitid isteetsi kutaa filooriidaa keessatti bara 2009 hidhaa waggoota 97 kan itti murame paaspoortii sobaan ameerikaa seenuuf yaalan jedhamuun ture boodarras yakka dararaa raawwatan jedhuun himataman abbootiin alangaa dargaggeessa ka ta'an teeyilar bara bulchiinsa abbaa isaaniitti gaafatamaa kutaa farra shororkeessummaa ta'aniennaa hojjetanitti dararaa raawwatan jedhan kan isaan himatamanis akka seera yuunaayitid isteetsi kan dararaa biyya alaatti raawwatame ilaaluutti kunis lammiin ameerikaa tokko yookaan namni ameerikaa keessa jiru tokko yakka biyya alaa keessatti yoo hirmaate kan ittiin himatamu. kan umriin waggaa 43 teeyilar kaleessa mana hidhaa federaalaa kutaa filooriidaa irraa VOA'tti bilbiluudhaan akka jedhanitti abbootiin alangaa dhimma isaanii karaa sirriin taane ibsan sababiinsaas miseensonni maatii kanneen waa'ee isaanii dhugaa ba'uuf laayibeeriyaa irraa dhufan ni doorsifaman jedhan oduu gabaasaa VOA James baatiif teeyilar akka himanitti ofii isaanii dararaa akka hin raawwatin dubbataniiru kun utuu ta'uu baate silaa maqaan isaanii galmee koomishina dhugaaf araaraa kan namoonni yakka waraana biyya keessaan himataman irratti tarreeffama ture jedhan itti dabaluudhaanis himati sun dhugaa utuu ta'eera ta'ee hojjettoonni dhaaba farra shororkeessummaa mootummaa laayibeeriyaa maaf dhugaa hin bahin jechuun dubbataniiru. kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayiden mooskoon yuukireeniin weeraruuf ennaa murteessitu tarkaanfii ameerikaa fudhachuu maltu gita isaanii kan raashaa vilaadimiir puutiin waliin gama viidiyoon ennaa marii geggeessan dubbataniiru. raashaan daran yuukireeniin weerarti taanaan yuunaayitid isteetsiif michoonni awurooppaa tarkaanfii dinagdee cimaa fudhachuun deebii kennuu jedhan kan kana dura goone caalaa yuukireeniif meeshaa waraanaa dhiyeessuun ni deeggarraa jedhaniiru. kanaaf dubbii hammaataa adeemu kan akkasiif illee michoota keenya neetoo kanneen warreen gama bahaa cina jiran dandeettii itti dabalaa akka qabaatan ni cimsina jechuudhaan gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa jeek suulivaan waayit haawusitti tuuta oduuf ibsa kennaniiru. suulivaan akka jedhanitti baayiden puutiniif filmaata kennaniiru dubbii qabbaneessuuf dippiloomaasii jedhan akka kireemlinitti puutiin bara 2015 waliigaltee miniskitti irra ga'ame hojiirra oolchuu ilaalchisee fooyya'inni argamuu dhabuu cimsanii dubbatan. kunis lola naannoo doombaas kan yuukireen gama bahaa dhaabuuf yaadamee ka ture yoo ta'u doombaas keessatti gochi tuttuqqaa kiiv akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. hoogganaan raashaa neetoon qabiyyee yuukireen to'achuuf yaalii balaa qabu geggeessaa jira kanaaf naannoo daangaa raashaatti waraana isaa walitti kuuse jechuun kireemliin gabaasee jira. bulchiinsi baayiden mormituu isaa waliin walga'ii gama viidiyoon innaa geggeessu yeroo lammataa ta'uu isaati. baatii onkoloolessaa keessa pirezidantii chaayinaa Xi Jinping waliin dhimma cimaa kabiroo waa'ee taayiwaan irratti mari'atanii jiran. waaltaa center for american progress jedhurraa maaks bergman akka jedhanitti raashaan yoo yuukireeniin weerarti ta'e yoo itti milkaa'uun ishee argame chaayinaan haala sana itti dhiyeenyaan hordofti kanaaf taayiwaan ilaalchisee tarkaanfii fudhatamuu jiruuf akka waan qopheen ta'utti ilaaltii jedhan. yuunaayitid isteetsi abjuu raashaan yuukireeniin weeraruuf akkasumas dhimma chaayinaaf taayiwaan ilaalchisee dura dhaabbachuuf qopheedhaa jedhan. kanaaf weerara sana hambisuuf yaaluun immoo kaayyoo imaammata keenyaati jedhaniiru. manni maree bakka bu'oota uummataa yuunaayitid isteetsi kaleessa galgala koongiresiin hatattamaan dandeettii liqaa mootummaa federaalaa guddisuuf seera dandeessisu hordofuuf hanqinni kana dura argamee hin beekne tarkaanfii ittisuu dandeessisu raggaasisee jira. sanatiinis kamisa borii tooftaa danqaa ta'uu ittisuuf tarkaanfii ni fudhata jedhamee eegama. kan amma jiru aangoo liqaa federaalaa doolaara tiriliyoona 28.9 dabaluuf koongiresiin seera kabiraa akka itti yaaduuf daandii saaqaaf. koongiresiin dandeettii liqaa sanaa dabaluuf sagalee 222,212 yoo raggaasisu miseensota mana maree garee riippaabilikaanotaarraa nama tokko qofaat deeggere. dandeettii liqaa dabaluun kana dura liqaa nurra jiru akka ofirraa hin baafne nu uggura bakka bu'aa dimookiraatotaa akka ta'an Steven Horsford mana maree keessatti falmii geggeessame irratti akka ibsanitti koongiresiin inni kana dura raggaasise investimantiidha jedhan. afaan yaa'iin mana maree naansii peloosii koongiresichi tarkaanfii hatattamaa yoo fudhate malee daafoonsa hamaa ta'uu
mala jechuudhaan duraan akeekkachiisanii turan. Riippaabilikaanonni miseensota mana maree garuu tarkaanfii kana mormuudhaan liqaan kun warri sooshaalistii maallaqa isaan bal'eessan kan tiriliyoonaan lakkaa'amu baasuufi jechuudhaan riippaabilikaantichi miseensa mana maree keevin biraad dubbataniiru. Kanas kan dimookiraatonni baatii kana sanatiin ni raggaasisa jedhanii abdatan doolaara tiriliyoona 1.75 baasii biyya keessaaf gaafatan jechuu isaaniiti. Dimookiraatonni akka jedhanitti liqaan kun irra hedduun dilaala gad xiqqeessuuf baasii sagantaalee ennaa bulchiinsa pireezidaanti doonaald tiraamp ba'an kan riippaabilikaanonni deeggaraniif oola jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.